sila arra duuti dullattiin tije ummaan geessan haati tije naa jiraatte ilmaan ka geessan bira naa bulti turte sila obboleetii takka qabaadde garuu ani tun Oromoo tanarraa muradde wallahi daabboo goggoyduu mana hidhaa keessaa naa kannan inni ijoolleetti jechi wal ergee. Akkumaan jedhu abdii keenya laal Oromoon tuni akkuma Waanni hundi barnootaaf dhuftii miidiyaa kanarra nama baay'een na beeka nama baay'een beeka namni guyyaa tokko ijoollee tigatan eessa jirti jee bishaan fideef hin jiru wallahi ijoolleen tigatun baatii lama jechuuf laa cufattee banattee ijoolleen xixiqqishoon suni garuu wallahi ani Oromoo mallee himachuu na jibbisiise alhamdulillah immoo galata rabbiitiin as gaheetiin jira rakkoon takka illee narra hin geenye. ijoolleen direedhaa jirtu ta sooshaal miidiyaa irra jirtu Oromoo miti muniiraa teenya. wallahi wallahi hamzaa keenya ijoolleen xiqqeessan baatii lama ilmaan xixiqqaan kun namni tokko dhufanii mana hidha beeloo naan jaan warabbal kaaba si galtee wallahi waa namtu isi akka malee waan nuti dabartu akkumaan jetti obboleettii jedhagee wanni jira ani mudannoon tuni maaliif riizina qabdi sababa qabdi biqinaata qabdi wanni ijoolleen rakkachuun tunillee rabbuu biraa katabamte atilleen bakka tana dhayxaa waan kanaas dhufaas duraan katabamtee jirti akka nuti sababa dubbannaa anammas la waan kana dhagee waa garaa itti ni beeknaaf keessaanis waan takka hogguu kana sana jechuun fadhu hogguu wanni takka jirtu naan dubbachaa turte garaniin siinti dubbadhu siin jirtu ammaas deebii haalli tokko namaan gaafadhee deebisaa bareedaadhaan kanneen jechuudha namummaatti silaa itti dhiyaatu aboo muraa maali jirti yoo fala goonallee qalbii tanatti jeetiin ture silaa gaa namallee dubbisuu dandeeyyi gara nama dubbisanii yookiin wanni takka wanni silaa godhamuu qabdu dirqama akka namatti akka obboleettii teenyaa takkatti waan ja'amu takkaan sammuu xiyyaaf keessatti yaade qalbii xiyya keessatti. Garuu waranarra achi dhiyaatu jira akka saayibatti gara kee kana beeyta gaa namni tokko hogguu itti namni kun maali jira jetteen deebisaa gahaa hogguu siin kanneen numa baataatiis qalbii sanatti jechuun bakka tana namooti amma turiita dabarte gundoodha taaftee guddoodha haala tokko ni qabda wanna kiyyaati naan dubbadhu waan si anjeesoo jiraate waan dandeettii qabu. Niin godha akka nama tokkotti akka abdiitti tamma fuuldura tarkaanfanne malee if duuba deebinee waan dabareessan as deebifnee irraa dubbachuun xiqqishoo if duuba si deebiftii bakka jirtu tanarraa illee sokotti akka wanni kun hin taane maali namni jiru nama jiruuf waan jiru godha namni jiru ammaas waan jiru sossoosaa beekatti waan kalee dabartana khayri irraa qabatee fi fokkottuu irraa tarkaanfatee jijjiirama irraa fudhatee sossoo'aa dura akkasii sossoo'ii namumaan gaafattiis dubbisanitti waa himaa nama magaazina kiyya eeguu jira diradawaa kana paappaa yoo amma paappaa dhayte ijoollee lamaa jira kaachis yoo erge san maleedha kabiroo jira magaazinni kun bakka lama jira. Bakka midhaan itti buusanii fi bakka wanna oomoo itti buusanii jira. Mucaa sanittiin siidhaama akkaawuntiin teeyoo sanuma taate akkasi gargaaramuun godha jechuudha ammatti hatattamatti fardiin tana. Kaan ammoo itti dhufna tuntiyyata abdii qofaa beekatte wanni aan dubbadhu kuta kallee'u ta sammuu tiyyaa ta mataa kiyyaa ta dhuunfaa tiyyaati. Saniifuu nabiilee ittiin siimaa si dubbisa keessaanis waan dandeemu ni goona. Namni birootis akkasumatti waan dandeemu si godhuun dirqama Oromooti dirqama jiruuti awwaan dabareetan irra guddaa mudannoo hedduu waan hin qabu jecha irraa dubbachuun fadhu. Maaliif if duraan hordofa if duraan laala. Bitaa mirgaa kiyya laalaatiin if dura laala malee ishee kaleetii fi saqaccaanummaa kalee yookiin hamtuu kalee tana xiqqishoo uumarraa qabatta waan irraa fudhattu jira. Akkasi qarantuu fi beektaa akka wanni takka fituma si ooftu si gooti. Abshir obboleeyyii biyya siin jeegaan gara kiyyaan wanni takka naaf laaftuudha. Si gargaaruun hedduu ana abdiif laaftu gara kiyyatti. Namni hedduun ana dhagahu
wanni tuni amma duraas ni beektaa beekata waan takka tokko waan waliin dubbannee waliin haala tokko tokko hin dubbatin ammatti dhiisi waan waliin goones ni beektaa so alammas agarraaniin akkaan tiktooka kana kan seenetti wanna godhe immediate waan namummaa takka beektaa riiraa sinfisii waan jedhan takkaa jira beekattee waan nama dhagamaa jira. Akkasii irra tarkaanfadhu jabaadhu ati duraanis jabduudha ammallee jabeenyuma san caalaatiin sirraa eegaan jagaa gara kiyyaanii hangasuma gaa wanni birootaniin jiru jirtu ulfaadhu jabaadhu ijoolleen teetiis baga wanni saniisitti dhufte beekatte wanni takka takka nama dhufuun haadhanga qabaniis isaan barsiifti haalli tokko tokko hogguu dhufeeoo namni kuni waa hedduu barata muraa teenya don't feel bad sittin dhagaamini waan dandeemu walumaan goona waan rabbi nu dandeessise galatoome wallahi abdii keenya hawaasa kiyya warra jira jirtan ani dhiifama miira isaan galee ani na beeytanii miidiyaa kana irratti illee nama waan ni jiru video about follow godha kuma takka guutaa fi family kanaafuu waan si ajaa'ibu nama ijoolleen xiqqeetu irra silaa fira tokko qabaatte ani fira tokko qabaadde mana san keessatti waan beeloytu anis obboleeyyoo wajji daladhee aadaa abbaa irraa hin daladhee garuu rabbiin na jalaa fuudhee silaa arra duuti dullattiin tije ummaan tije haati tije naa jiraatte ilmaan kiyya bira naa bulti turte silaa obboleettii takka qabaadde garuu ani ittuun Oromoo tanarraa muradde wallaahi daabboo goggoytuu mana hidhaa keessaa naa kannan ijoolleetti jechi wal ergee akkumaan jedhu abdii keenya laal Oromoon tuni akkuma musiibaan dirree buutee bar. Irani guyyaa san ay inde Bakkaare silaan jiraadde musiibaan nu buutee bagumaan qotan jenne. Nidda biyyoon hayyuun harka matarra kaa'atte way anarrumaan du'e ati deem janiin kamti joodhaan akkamittiin sidiisee deema muniiraan bakka akka jette miti joon afaan Oromootiin gurba himnaa jette mee sii dhalaadhaa himi anaaf hidhati mee himi gurbuma kana himi gurbaa kana himnaan ni fiddammoo sadenu boodammaniin beeka jettee gurbaa kana bakka irraa fiddu siitu beeka galtee amma gurbaan ammaa si jaalasuu kun beektaa mee niin beeka jennaan haata biraaf hin marte an gurbaan beeku sii keessa jira miti joodhaan haya ija keessan ilaaltee miti joon immoo beektaa miti yooni mu beekti atiitu rakkoo jireenyi ammas qabana deebisi kottaan irraa fuudhan ilmaan Ajaa'iba. oy gaafsan biyya galteen Gaafa dura dhuftee bar. Meeshaa fudhattee akka gajjamti. meeshaa fudhatee finfinnee dhaqee okay biraa kote inni ilaa isaa afurii achi qabsoo waliin qabne gaa hokkori jangamaa kiyya waliin na korsiisa shantaa tanuu kan jan ani dahaba kiiloo sadiin keessaa qaba shantaa kiyya kana keessaa poolisa dhageeffadha yoo dahabni kiiloon sadeen tigabatti isitutti gaafatama amma shantaa naaga shorreessan dubbiin dandeenyu jedhanii dahaba kiiloo sadii keessa jedhee naaga shorreessan hoggu takka shantaa ol dhiiban hoggu takka ana naga dhiiban yaa ummanni mashaqqaar ka qaabeefu tokko Oromoodhaas deemeetuma wallahi ጊዜ ተከተካስ ni raarawan ni himtamoon himtu afaan amaaraatiin eegatti afaan oromootiin hin himsiisaa guyyo asumaa kabala na fidee bar harkasaa qaqqabu dama sabirra firraa qabe ilma haadha gadiraw ni halkan irra faalamad badda saricha afaan oromootiin akkasi tokko nattas deemee dhiifama gaafadhu naan jee namticha baaraatu kana dhaawicha miti ijoo daran qammati rooyitatti aare dhiifama gaafadhu jee dhiifama Akka beeka bala magana isa arsee ho'i. Dhaicha ilmalaa caalaa kanaatu isa arsee dhiifama gaafadhu jee ani obboleetti Khadiir Juwaari nani beektanii ani obboleetti nama hundaan himadhaaban nani beektanii abboota abbaa fedhee wata isu Oromummaan tun si furte immoo guyyaa san. Silaa bar guyyaanee taate si zaqazaqan hibar. wallahi billahi islaaman jiruan oromummaa hedduu furte wallahi wabillahi Wallahi haya. akkasin narraa si gadi boodarraa afaan narraa wallaalanii poolisiin achuma nu dhiistee deemte kam bokkuma san na dhiistee deemte Ifumarraa walitti isin gadhiisanii moo? walitti dhiistee deema wallahi isin gaangistarummaan dillitummaan Ana sittiin barreeree finfinnee sanatti akkas nama godhaameen. Allaa jiraraan qophee.
Diraan qoqqee mi biyyi sun guddoo. Biyya qoqqee keessa namni ittiin tuqina wallahi laazim. Haya. Amma sa'aan kuttemma sa'a kudha takkaaf deemna. Bakka amma namichi naan jee anaa hikirtaa si gaafata. Jaarsa keetii miti eega kakattee shantaa kee fudhuu deemu. Tana booda bakka hin qabu. Numan deemu. Ammas. Bannaa deemu. Narraa deemu nuti bibiraati. Yaa oo narraa deemase yaa hin danda'u nuti bibiraati jechuun maas dubbii. Afaan Oromooti bakka amma poolisa fidee deemse oofuu isaan saffiddiina oofii malee deemu ammas. Pooliin gadi sadii deemanii mi. Hayyuu harka matarra kaa'atti ammas deemuu diddaawee akka. Bani dimicha yoo beektaasoo laayibii marra tiktoo irra taa'aa oolti ayyaan ta'u. Jimtu ta'u. Beektaa ayyaan ta'e gurguddatan. Ni beektu. Tiktoo wanta geemii moo maal hojii taphachaa ooltaniin sana galgala. Ayyuu okay ayyuu tana. Ayyuu. Okay Ayyuu haya. kana kaa'ee miti hojii gurguddatan. Siidhaa bara. Kamee kaappii godhattee laayibii mana kudha shan laalu takka irra taa'aa ooltu. Ayyuun xiyya jaba baase kaa. Wayi munii haati nama kana. Hordoftoota ni qabdi. Ani beektu ni beektu. Bootanii dhuftee beektu. Beekee bari. Yaa muniira. Yaa muniira ati nama akkanaati jiika. Yaa muniira ati nama akkanaati balaa nu buuftee rabbi sodaadhu. Gurbaa daran ammas hin nutti oowwisee gurbaa jiika. Haaya ayyaantu salaam alaikum waalaikum salaam. Waliif dallaa mi'ee. An gurbaan beeku jee manu raa buusee miti ati karaa kee qabadhu ani hin deemu. Akkatti firaan oofan isaantu beeka. Miti yoo ammas dubasi rabshaa biraa oofta een deemuun. Akkasi namichi sanna kadhatee deemee taaskii fide maali baajaajii fidee meeshaa keessa naa guure. Baalagitee bargaafasan. Gabbattuu tanaami bar wanta fakkaatti mi bar diyaasporaa ajaa'iba fakkaatti. Eessumaa hin fittu qoy ilaalli gurbaan fitinaa seenuu jiransa. Warra qadir joorjinaan. Wayin akkas godhe ogguna afaan oromootiin dhugumatti gaafaan na jalaa gaggale gaafa sana kan maatii miti ogguna afaan oromootiin boo maal feeta yaa akee ogun jedhee beetiin oh my god keski dhibbee laa injaan afaan parasaatiin keessa buuse oh my god tiyyaan handaas qodaa guddatu. Afaan faransaa bir lama isaa fiddeet. Lamaan sa fideeti cukkila qaniif beekusan as fideeti rammaas haada mushkila balad haada mushkila yaa akee mi ween haada balad. Amma debe warma hadi gaddoon eessin warma baha yoo maanta afaan beekatti naasoo inni alla tunne gomaanuu irraa baatu dhibba saddeet qabatanii yaa taaskii rabbi jazaas yaa qablu akkasi dirqitti jechina baasanii qabu warra balqaba. Wallahi lazim yaa ummatuma ajaa'ibaati kam isin tumuu qaban silaa Yaa waliin. waanummaan bagan hin jiraatin hin jenne gaafa. Wali ati kan si jeesan silaa dhiiraa mi si jeesan. Olaanirra deemanii federaalli hadiradaatii fi Addis Ababa walitti dabar caaltu. Addis Ababa bar naman ulee naman tuqanii. Walad siistamni isaaniitu. Sintuman amma hajirradhaa firra si qalaal ulee baaquraan kan sirra deema. Federaalli naman tumu federaalli biyya tana naman tuqu Inni naman tuqan eenyuma sintuman yoo waan fete ballee asitti illee sin tuqan asitti illee akkana dirreedhaatti illee wallahi nama jibbana kan jibbanii seeraan bar seerarra ni jira ittiin fayyadaman. Zim jaanii situman rakkoon. intuma alamma baranaa baatii lama kaniin hidhaa taa'e kanaa kaniin akkana balaa buusuu kana wallahi billahi ilaala. Yaa takkaadamnaan sintuqan kaa. Takkaadamnaan sintuqan yee. Takkaadamnaan sandura situma malee takkaadamnaan sintuqan. Uleen sin tuqan lakkee wallahi. Wallahi rakkoo. Anu ramma diredhaa fittin dhugoo hadir jooriin aangoo irraa buusa jeetiin ajandaa banee kun akkasitti firraa diredhaa irraa hafe yaaboo. Federaaluma san sodaadde. Eenyurra kaa'u. Takalaama maatiin irra haajeetiin kagaafatan takalaama ajandaa tokko hin garreeta haa takalaan kamin gizoon kantiibaa diredhaa waa jaanii anaa uumeewa. Anaatu uume ajandaa san. Ajandaan sirraa bitamuu dide. Bitame haa addunyaa wal ga'ee ka gurbaanu baara ga'ee haa. Toora kana mitti mabeen nan jaalate woomata qoofeef hangin naangoo irraa qotu. Ala nggak berdebat. Wallahi nama bakaraana. Akkasitti hin jirraa. Ati amma dhaggeeffadhu Hamza bar silaa gala toominaa jechuu qabda silaa dhalaa biraa sodaatu biyyaa san lakkoosa kee harkaa hin qaba suuraati harkaa hin qaba Tiktokiyya wallahi beektaa. gala toominaa jechuu qabdi silaa kabala tokko silaa dhalaa biraa taate kabala tokko silaa dhalaa biraa taate sodaattu kabala tokkoon himsiisan ni beektaami. Booti beekamisa booti goota baraata. Tata sirra siisisan gala toomilee naa hin jennu. Anuu qaxxita ni maaf sila. Ijee haay. Alaa tuule ni maaf.
Aboo na furte galatoomii jee bar. Wallahi osoo asii natalanii ni moon. Maaliif ni ana cafa kan obboleessa kiyya cafa kan hin Family adeemtu. namni dhibba Follow godha afuran ajib memma. follow. Kuma ana guutanii live hin seena. Wallahi tanuma jechuu khiyaanaa dhibba afuran jawwa fe'aati jechuun waluma. Taa'ee goota kan guutaa live itti naasentu. Maali kan jiru? Ni xiqqishoon ni deemee higgatan lala amdaayee. Xiyyaanni gubatee bar. Wallahi Wallaahi ni gubatee mee. akkasitti Oromooti mee follow na godha kisho arrumaan isin garadhe. Namni ni godha live akkasiin godha. Goda kuma takka guutaa fi family nama amma hanga nama meeqa qabdi waan laala. Nama dhibba ja'a fi 40 qabdi amma. Namni dhibba afuran Gosa kun diinooyee. kuma takka. Baatii lama guutuu cafaqamee. Sawan tayyaa maaligaa ni beeytamee haa gizeen hin dubbadha jees waan kana biizii na godha allaa waalam. Kuma mi'a. Actually kaasa qashan uummatarraa qabbaneessanii uumaa sin godhan jeetu maan hin beekame waa'ee siyaasaa biyya tana. Sadii seeba. Lakki manni dhaa bareedaadha wallahi akka jennee miti lakki. Ni hin beekame na ida'an meeqaan hidhamee beeku waan ta'eef. Wanni sirriitti biraa biyyaatu yeroo hanga achi gubdee waarraa baratte qofa malee wanni biraa takka hin jiru. Waa takka baatii lamaan isaa Goda. Guys dhibbi shan guuttanii jirtan goda. Ammaas sitti murteessan ammaas ni beektaa waan akkasii. Atummaan beektee amanteetuma bakka ganaa baree dhiifama namatti balleessillee jennaan sitti murteessan. Wallahi alhamdulillahi rabbil alamin hidhiisi lakki. Takka laal waan rakkoo ta'e takkaan hidhamne beektee hidhaa takkaa mana hidhaan bulle guyyaa dura ol naqanii natti cufan san. La ilaha illallah. Akkamittiin abbulaa isaan manuu wal loluun dhabde. Warra balkaama wal findeetiin federaala kana dhukkeetti kaasee keessa wal findee wallahi wabillahi. Laal. Buluun qabuu kaa'e. Maulana tuntufan. Wallahi sodumaana tuntufan ula manni sana miskiina galatamani. Ayyi abdii keenya tole marabba. Akkasii waa'ee dubaruun bareedaa barra bareeda hidhamullee nanni harkatiin jiraan na qunnamtee jirti. Baatii lamaa tan akkasitti dhukkeen akkaasanii bahee alhamdulillah talaabullee yaaba mana hidharraa maaltu natti tolee beeta dhiisi sana caaltuuf hin tarafii gaaf tokko hima. Nandinne tu darbisi godhage. Anuusin godha yuutuuba kiyyarratti. Kan faayidaan qabu dhiisi xiyya wayya. Nama jantaan qiyyaame xiyyaarra faayidaa qaba. Bakka godhadhu bareeda namni kun soddomlaan bareedaa bar yuutuuba farratti welcome. Nagaa fayyaadha bakka rabbi si baase. Meeshaa bakaa kiyya. Munira. Ise. No, si birai. Kasi. Akkam munira teenya fayyaadha. Ekoon dhageessu na fakkaata. Turte birai sagaleen Munira. Amma ni Laal nama sadiin si gaafadhee. Munira maali jirtii eessarra jirtii yeetiin gaafachaa ture dhiyoomota illee. Ni jira Munira amma. Welcome. Baga nagaan dhufte akkam jirtaati? Aamin jajjaba Hamza. Fayyaa alhamdulillah jirra. Abdii keenya guyyaa naati wal dubbifne san dhageesseemi guyyaa naati wal dubbifne ni yaadattaami. Guyyaa namni guyyuma saniin ganama qabamee beekadhu. Guyyaa mucaan eerpoortiitti waasii ergasanii mucaan geessii kan hin jeen. Guyyuma san ganama isaatiin qabamee. Ani bar xiqqoo bakkisan na dhibdee mucaa magaazina kiyya eeguuniin amma dafee akkaawuntii misiyyoon sitti ergitiin atti ergiyyeeni ogguma san sada qabee na fakkaata. Guyyaa itti aanu hidhamteen dhagee beeyta. Ani immoo akkinaafate waliin jenne xiqqishoo yaa. Akkasumaan qaba. Amma sanbira kuti laal dhiyoo tanaan hedduu si gaafadhe namuma si dhiyaatullee si gaafadhe. Akkam taatee eessira geessee hafuura si harkaan jiru duratti na yaamtiin jeen WhatsApp kiyyaasni qabdiin jeeni. Wallahi namni sanillee deebisaa bareedduu naan deebifne ofirraa inni tuma baroota harkaan fadhee nama biroollee itti barreesseetiin ture.
Duuba baga isinis ga'ee baga rabbiin isaan keessaa is baase uumaa miti nama jiru kana waa hedduu mudataa waa hedduutu dhufa. Alhamdulillah. Waa hedduu arguunis waa hedduu namaaf banti beekatti waa hedduu nama barsiifti. Maaliif addunyaa kana keessatti mudannoo namni hin qabne egaa aadonnaa akkatti nama ta'uu ni ulfaatana fakkaata. Wanni takka khayrumaaf taate nama jiru irratti taate ammas nama jiratti wanni akkanaatis hin taatu. Beeta abdii keenya ilaal waan takkaa jira beeta hidhamuun ilmi namaa namni addunyaa tanarra jiru namni hidhamuun mootummaatti dheessan malee irraan dheessanii waan garaana nyaate takka ijoollee tigatana wallahi haboon qabdu adeeran qabdu adaadaan qabdu ani haadha abbaan qabu Dhiise amma dhiifama naa godhe waan kana. biyya tana keessa wallahi lakki ni dubbadda wallahi maaliif ijoollee xixiqqishoo mana keessa jirtu ijoollee xixiqqishoo tana ka ibidda fitti qabsiistuun beene baatii lama achi keessatti ani osoon gayyaaduu dhiroo ulaa bana rafammoo jee baatii lama maal nyaatti maal dhugdii isaanii kanneen quban qabne garuu waan hundi ni dabarte saniin dabarse yeroo hamtuun dabarse dhuguma rabbitti waan hundi barnootaaf dhuftii miidiyaa kanarra nama baay'een na beeka nama baay'een beeka namni guyyaa tokko ijoollee tigatana eessa jirti jee bishaan fideef hin jiru wallahi ijoolleen tigatuun baatii lama jechuuf ulaa cufattee banattee ijoolleen xixiqqishoon suni garuu wallahi ani oromoo mallee himachuu na jibbisiise alhamdulillah immoo galata rabbiitiin as gaheetiin jira rakkoon takka illee narra hin geenye ijoolleen direedhaa jirtu ta sooshaal miidiyaa irra jirtu oromoo miti muniiraa teenya. wallahi wallahi hamzaa keenya ijoolleen tigatan baatii lama ilmaan xixiqqaan kun namni tokko dhufanii mana hidha beeloo naan jaan warabbal kaaba sigaltee wallahi waan namtu isi akka malee waan nuti akkumaan jetti obboleeyyiin dhagaye wanni jira ani mudannoon tuni maaliif